Kabajamtoota hordoftoota keenya mana Habiibaatti deemnaa mana isiitti deemuu jirra jechuudha. Hanga dhuma qophii teenyaatti nu wajjin turaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam nagee qabdanii. Arraan tana mana Habiibaatti argamna. Habiibaan obboleettii teenya tarakkoo hamtuu keessa jirtu. Innaa rakkoo isiitii fi kanamtis dhufnee waan hedduu takka agarre isinis akka nu wajjin ilaaltanii fi warri dandeessan rabbumaaf jecha akka gargaartan bilbila isiitti as jalatti isin maxxansinee jirra. Akkasitti namuu waan qabdan akka gargaartan kabajaan isin gaafanna. Obboleessa fayyattiin dabarsa. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Arsee. Arraan tana obboleettii teenya Habiibaa biratti argamna. Habiibaan obboleettii teenya hedduu akka rakkoomtuu keessatti qoftee jirti. Obboleeyyan kiyya ilmaan Islaamaa ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti ishii tana moggaa dhaabbadhaadha. Haala rakkoomtuu keessa jirti daa'imman sadii wajjini. Akkasuma wajjin dhaltee rakkattee waan mana yaalaa ittiin deettu dhabdee ilmoo wajjin taa'u jirti. Ilmaan Oromoo bakkuma jirtan irraa hinoo manni ishii asii masgida maali maqaan Galeeloo karaa afuriiti. Warri Naayiroobii keessa jirtanis warri biyya biraa jirtanis lakkoofsa ishiitii fi wanti ishii isiniif kenna. Moggaa dhaabbadhaa Habiibaa rakkina hamtuu keessa kuftee jirti. Afaan wasiitirraa waan tokko dhagaa rakkoo isiitiilleedha. Isis waan tokko gaafannee ammoo please rabbi jecha warri waan qabdan namuu gargaara nambara sirra dawwalaa yoo feetan irratti illee wanta injiinaa nambara si achitti isin maxxansinaa waan dandeessan isuma dubbisaati haruma siitiin gargaaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan tiyyaa fuula jirtanitti nagayaaf rahmaan rabbi isaan irratti jiraatu. Obboleeyyan tiyyaa namni rakkanne jiru rabbi malee rakkoon na mudate rabbi hakeessa na baasuti rabbitti na kadhadha. Ka qabdanillee na qarqaara kan hin qabnellee du'aa na bareecha obboleeyyan tiyyaa rabbitti na kadhadha inshaallah haganuma isanitti dabarfadha. Rakkoo namni rakkanne jiru rabbi malee binaadaamu namni kan rakkanne rabbi malee jiru. Kadhib keessa nan baasullee rabbi alima. Rabbitti dhadhee ammoo isanillee na bareecha obboleeyyan tiyyaa namni silaafu rakkoo hin qabne rakkoo qabedhee nam durejee namatti himachuun guddoo nam dhibdi. Ammoo obboleeyyan tiyyaa ka obboleessi kan kee jiru haa inni qabu biraa hin dhibaminiif isanii dabarfadhee obboleeyyan tiyyaa waan qabdanii na bareechadha na gargaara. Kan hin qabnellee rabbi naa kadhadha du'aa naa tolcha inshaallah rabbi isanirraa haa jaalatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Habiibaa wajjin turtii dabarsine rakkina keessa jirtu daarektumaan ishiin isiniif ibsitee jirti. Nuti har'aan tana viidiyoo gabaabaa tokko barreetii ishii tana ilaaluudhaaf silkii ishillee achumarraa fudhannee dawwallee fi dhufnee akka jamaa alannuuritti masgiidolee haraa lama jamaa alannuur shilingii 5,000 qabattee fi dhuftee saniin laallannee dhufnee yeroo biraa ijoolleetti dubbisnee namoota garagaraa dubbisneeti deebinee kaasittis ilaallu ta'a. Rabbi rakkoo fi hamtuun keessaa rabbi isaa baasu. Riskii isaa rabbi isaa kennu ilmaan keessa rabbi isaa guddisu. Rabbiin riskii dingatumatti rabbi isaa fidu. Rakkoo tan keessaa rabbi isaa baasuutis. Jamaan alnuur shilingii 5,000 qabatee dhufe kun maallaqa guddaa ta'ee takkaa'uu isii tana rakkoo baasaa osoo hin taane miiluma laallaa jechuun miiluma irra gorreeni nutis rakkoo keessa jirtu kana agarreeni. Jaaniiti janneeti dhufne inshaallah waan qabnu nutillee ammas deebinee ni ilaalla. Obboleeyyan kiyya warri akka jamaatti ijaaramtanii jirtanis warri akka dhuunfaatti gargaaru barbaadanis bilbila siyaas jalatti isiniif barreessinee jirra. Bilbilaa fi hottaa laala yoo wal hin gargaarre maal waliif goona yoo guyyaa rakkoo wal hin gargaarre maal walii goona. Oromummaan keenya islaamummaan keenya yoomiif yoo guyyaa rakkoon taane kanaafuu inshaallah warra khayrii dalagatu rabbi sinaa godhu khayrii tana dalagadha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keenyaan jirurra information takkalaan fudhachuun bareedaa waan ta'eef isintu nama tireenyaan isitan dhukkubsachiisu jiru waan ta'eef saniif isintun akkamitti akka mana keessatti jirtuun waan godhuuf jirtu rakkina hundaa isirraa qabarru taha. Mee haalli jireenya isii mana kana keessatti akkami maal irratti argamte amma? Jireenyi isii rakkoo qabdi. Abbaan ijoolleen as hin jiru haadhi isaatti irra dhukkubee Itoophiyaa deeme. Ni rakkattee dhaltee obbaatiin keessa cittee akkasitti nama wayiillee yayyaamannee namnillee sheekii wayii ka Soomaalita kan gargaare amma gara sanillee dhiqanii obbaatii sanillee keessaa baasanii namni waan san quba qabanaha anallee haga dandahu Oromoofillee warra karaa lamaa haan wal beenuun kasaayiboot kiyyaa haan fuula beekuttillee dhaqee himee akkasitti ifraallee nu dhuftee nu laaltee waan manaatillee haa hiraarra fedhanii shiningii 70 magurre khira mana baasine dhukkubni si ganaa ka isin dawaa feetu ganaa in harkanne fi dawaa gaarii ginnammoo karaa keessa dhiine ammoo habibaan hedduu rakkatti anin dhugaafillee saniif ni himallee an rabbii ki sodaadha an intaltun obboleettiti taakhiraaf addunyaati magaalumatan keessa wal barre ammoo rakkoo qabdi rakkoon isi rakkoo gadiin dhiyaanne qabdi yaa obboleeyyan tiyya guyyaa namni du'e namni wanamaan bahu addunyaarra namni walii wabaha خدواي ورس دواي ورافي خدواي خودن دتنيت شينجين دبل مالين صدقة اتلي صدقة دا برالي دا بدا نمونا مساتي تولكاسا يا أمتك يا أمت أرومو على جروف كبية جروف كنا كإثيوبيا جرولة يا لمي وان سانخددو أكن دبلتي تيتان سانغارغار تيتان سانفدا رب وجين نور قبض يا بليان تيتاخرا في الدنيا Egaa dhaamsiisii kana fakkaataa agartanii jirtanii saniifuu namuu akka cinaa dhaabbannu waan dandeenyuun haa gargaaruun dhaamsa keenya galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kunoo manni Habibaa gandi isaanii kana fakkaata. Amma seennee bahu jirra. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kunoo wallaahi Habibaan as keessa galti. Akkuma carraatti Jamaal Nuurii wajjin dhufee garuu akkaan dhufeen haalli isiin qasii jirtu hedduu akka nama rafachiisa. Amma deemu jirra kunoo isii biraa hara galaa deemu jirra jechuudha.